Jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaadhaa galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha hordoftoota kiyya. Har'a immoo waan gaafii isin gaafattan deebii isiniif qabadhee dhufe. Tokkoffaa irratti YouTube'n keessi kaffalaa jira warreen naan jettan eeyyeen hagan hojjedhu naa kaffalaatii jira. Jabaatanii yoo irratti hojjetan YouTube'n kaampaanii isoomne keessaa isa tokko jechuudha. Appilikeeshinii dhugaadhaan hojjetu keessaa isa tokko. Egaa kanarratti namoonni baay'een viidiyoo nuuf hojjedhu hannaan jettan hedduun keessan jirtu jechuudha. Viidiyoo isiniif hojjechuuf anis immoo qophiidha jechuudha. Maaliif isin barnoonni hedduu jira garuu waan isinii galuu dideef hin beeku. Harka koo kana erga isin kajeelchise garuu viidiyoo isinii hojjechuutiin qaba jedhee har'a viidiyoo isinii hojjedhee jira jechuudha. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaalladha. Kaasumarraanii amma gamanumaan gara viidiyoo keenya isin dabarsa. Egaa sirriitti hubattanii wanni jechuu qabdu jechuudha. Sa'aatii isin barbaachisaa, subscribe isin barbaachisaa, nama isin barbaachisaa, namootaan wal baruu akkanumaan callisnee YouTube banuu qofa osoo hin taane boruuf jennee itti dadhabuun baay'ee gaariidha. Dadhabbii guddaan booda immoo milkaa'ina qaba jechuudha. Wanni gar malee itti dadhaban. Egaa kanaafuu yoo cimanii hojjetan wanti namaaf hin taane hin jiru. Kanaafuu cimaa hojjedhaa warroonni YouTube banachuu barbaadan jechuudha. Kuwwan immoo appilikeeshinoonni kuwwan soba ta'uu danda'a, dhaabbachuu danda'u, sobee kooyinii walitti isin jalaa guurratee dhaabbachuu danda'a jechuudha. Booda fi fakkeenyaaf keessattuu appilikeeshinii Poppoo jedhamu jechuudha. Dhaabbachuutii kan danda'u jechuudha. Ijoolleen baay'een keenya amma isarratti bannee jirra. Anuma waliin dabalatee keessattuu immoo kan YouTube ga'uu hin jiru isiniin jechuun barbaada. Gaafa Itoophiyaatti galanii fa'a baay'ee kan nama fayyadu YouTube'dha. Osoo walitti dhufeenya qabaatanii nama wal jajjabeessu jiraate wal jajjabeessanii YouTube'dha jechuudha. Namoonni keenya baay'een keenya waliin jajjabeessinuu, wal arrabsinaa, wal xiqqeessinaa, waan badaasoo hojjenne gaarisoo hojjenne arrabumaaf jechuudha keenya kaffinnu. Arraba osoo hin ta'in hojiin kun maaliif hojjetame, akkamitti hojjetame, haasofni akkanaa maaliif haasa'ame jennee itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa gamanumaan gaafiin keessanis deebii ni argata jedheeti yaada. Har'a yoo isin viidiyoo kana itti fuftanii like share gootanii too laaltanii ani viidiyoo barumsa qabu hunda isiniif hojjechuuf qophiidha. Akkasumas mudannoo koo akkamittiin biyya alaatii galee akkamitti biyya ormaa keessa biyya arabaa keessa yeroon ture maal akka na mudate asii gaafan deemu maal akka na mudate wanta hunda isaatu isinii mudannoo koo tokko lama jedhee isiniif nan fida jechuudha. Yookaan isin irraa barattan ta'e jechuudha. Inni guddaan isin irraa barachuudha malee namni haasa'u nu dhibu jechuudha. Isin galee waan hojjennu irraa barachuun dirqamaa isiniin jechuu barbaadee tanani yeroo tokko waanuma xiqqoo waanuma akkana dogoggora qabu yoo finne duraan baay'ee das nu jettaa nu jibbisiistee jirtaa jettanii warroonni ilaalcha akkasii namaaf qabdan immoo waaqayyoon ilaalcha akkasii san isin keessaa haa balleessu. Ilaalcha nama gorsuu qabaadha isiniin jedha. Ani gamanumaanii obboleewwan kiyya gaafii na gaafataniif viidiyoo akkamitti akka YouTube banatanii isinii fidee dhufee jira jechuudha. Kana fakkaata. Viidiyoo kiyya wajjiniin immoo turtii taasistu horaa bulaa deebana. Jirra jirtuu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha. Egaa gamanumaanii warroonni akkamitti YouTube banannaa maaloo nutti argisiisimee banachuu wallaallee warreen jettan jechuudha. Gamanumaan gara YouTube banee isinitti argisiisuutti deema jechuudha. Ijoollee baay'een nuuf hojjedhu akkamitti YouTube banannaa warreen jettan qofaaf jechuudha. Warreen kuwwan warroonni nu jajjabeessaa jirtan hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jecha. Warroonni immoo mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan mana kanatti dabalamu hin dagatinaa isiniin jedha.
egaa akkaataa yuutuubiitti banatanii seeraan dhaggeeffachuu hubachuu hin dandeessu jechuudha warri banatan. Maaliif jennaan yuutuubiin baay'ee nama fayyada jechuudha. Wanna badus miti, wanna cabus miti, wanna kufus miti yoo mallee taanani. Kanaafu isin yuutuubii banattanii itti fayyadamuu wanti isin dhowwu hin jiru jechuudha. Gaafa galle keenyuma nu fayyada malee kan ormaa sun nu hin fayyadu. Amma gamanumaan gara viidiyoo akkamitti akka yuutuubii banannuuti jechuudha. Egaa hamma warroonni jalqaba irratti yuutuubii qabdanii rakkoo hin qabu. Asumaan bakka ida'uu kana tuqxanii viidiyoo keessa fe'achuu hin dandeessu. Mee nama imeelii baay'een qaba. Imeeliin baay'ee qabu kana keessa immoo tokko haaraa baneen isinitti argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf ani imeelota asirratti argitan kanan qaba. Isa kana haaraa banuudhaaf ida'uu kanan tuqee bana jechuudha. Ida'uu kana tuqee paaswoordii bilbila kootii itti galchee bilbila kiyya banee karaa fuula itti aanu deema jechuudha. Akkanatti jechuudha garana hin dhufa. Egaa kana bakka kana jechuudha. Bakka kana tuqattu jechuudha. Create account kan jedhu kana tuqattanii akkaawuntii keessan kunoo haala kanaan my personal kan jedhu kana irratti tuqattu jechuudha. My personal kana irratti tuqattu. Garuu immoo an jechuudha namoonni hedduu jira. Kan nu barsiisu garuu isin nu galuu meena galuu dide dhaggeeffadhe warreen jettan waan jirtaniifani. Amma asitti first name jettan kan galchitanii first name ani amma isinumatti argisiisuudhaaf jechuudha. Inaan ashii akkanumatti inaan tubee yoon jedhee isinumatti argisiisuuf waan barbaadan jechuu dandeessu. Maqaa keessanis banuu dandeessu. Waan barbaadaniin banuu dandeessu jechuudha. Ani maquma koonti barreesse next tuqannaa jechuudha. Eega next tuqannee asitti maazii nu gaafata guyyaa dhalootaa. Kanuma ta'e as keessaa ani kana nan galcha Oktoobar day kana nan galcha deebisee isin waan barbaadan guutuu hin dandeessu. Maazis guyyaas jechuudha. Asittis 19 akkanatti guuta jechuudha. Yeroo baay'ee isin waan barbaadan garuu immoo asitti baay'ee isin diduus danda'a jechuudha. Asirratti yoo isin dide lakkoofsa seeraan kanatti sitti galchuu dandeessu. Akkaataa biraattis galchuu dandeessu. Kana fakkaata isiniin jedha. Amma immoo gender kan jedhu kana jechuudha. Gender kan jedhu yoo dhiira taatan meelidha. Yoo shamara taatan immoo irra caalaa shamarranii warreen na gaafattan kinoo female kan jedhu kana tuqattu. Sana booda next kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Next kanan tuqannaa. Ani amma imeelii kiyya imeelii tokkoffaa kana filadha jechuudha. Kan akkanumatti isa san tuqee ammas immoo next kan jedhu kana tuqaa jechuudha. Ergan akkanatti next kan jedhu kana tuqeen booddee paaswoordii na gaafatee jechuudha. Egaa paaswoordii keessan waan hin daganne itti godhachuu qabdu. Maqaa keessan guyyaa dhaloota keessanii waan barbaadan barreeffachuu hin dandeessu. Anuma jedhee mee maquma koo maqaa kiyyaan kun isinumatti argisiisuuf isin haa galuuti. Hinaan tubee jedheen kan akkanas jechuun hin danda'a. Kun na jalaa baduutii hin danda'u jechuun na jalaa akka hin bannetti kana save nan godhadha jechuudha. Akkanatti ergasuu show passwordaan jedhu irraa erga akkanatti jijjiirree jalqaba irratti akka isinitti mul'atu show passwordaan jedhu kana tuqxanii barreessitanii ergasanii raayitii irraa kaasuu hin dandeessu jechuudha. Ammas immoo maal gochuu qabdu dhuftanii bakka kana next jedhu kana tuquu qabdu jechuudha. Kinoo haala kanaan next tuqxuu akkanatti holooftanii agree jettu tana tuqattu. Tana akkanatti tuqxu.
Kinooti amma duubumatti na deebisee bakka na geessee jira jechuudha. Kunoo kana ani bane isa kana jechuudha. Isa kanan bane jechuudha. Isa kanammoo nan gubbaarratti nan deebisa jechuudha. Amma haala kanaan bifa haaraatiin akkaawuntii kiyya haaraa banadheen jira jechuudha. Iddoo kanatti tuttuu viidiyoo barbaaddaan irratti gadhiistu jechuudha. Tole anamma viidiyoo yoo qabaadhe ilaaleen isinitti akkaataa itti viidiyoo itti gadhiisan hunda isinitti mul'isuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kana caana hin jiru yoo gabaabaan barbaade fakkeenyaaf amma viidiyoo kana gadi haala baasan jira. Next kan jedhu kana hin tuqattu. Kana booda maal gootu asitti create title kan jedhu kana mata dureetti barreessitu. Mata duree waasan ilaallatu anamma bagageessan jedhee haa barreessume. Ishii haala kanaan hin barreessitu. Next ishii tana kan gubbaarraa tana tuqattanii poostii gootu jechuudha. Poostii godhuun duratti kinoo kana isinii fida jechuudha. Kana bakka kanatti maal gootu seetanii yes it is for kids jedha. No it is made for kids jedha. Isin kamirra geessu no kan jedhu kanarra akkanatti godhattu jechuudha. Saniin booda upload video an jedhu tuqattu gara gadii. Viidiyoon keenya haala kanaan uploadinuu ta'aa jira jechuudha. Kana fakkaata. Viidiyoo biroo immoo akkaataa itti amma viidiyoon kinoo haala kanaan gadi bu'aa jira jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kana fakkaata. Haala kanaan ni dhagaa sirraatu. YouTube haala kanaan deebistanii immoo lakkoofsi isin barbaachisa. Lakkoofsa iddoo itti galchitan isas isinittiin himaa jechuudha. Amma viidiyoon isinirraa dheerate kana fakkaata. Warroonni YouTube banachuu barbaadanii jabaadhaa YouTube keessan banadhaa nuuf hojjedhu waan jettaniifan isiniif hojjedhe. Amma immoo yeroo biraatii fi akkamitti akka lakkoofsatti galchinu saakuriitii akkamitti akka sirreeffannu kanneen jechuudha. Ani immoo san hundallee beekee miti waan hin beekurraa isiniif qooduun dirqama kooti jechuudha.